daa'ima akkuma na gujii keessatti argin ebelin dooneen jira qamadii export goona maal export goot uummati keetu beelaan duu jira biyyiti teetu bakkeama biilafa ta'uu jirti. Daawwattoota kabajamtoota dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan ilmaan Oromoodha haala addaa keessatti yeroo ammaan kana beela guutuu Oromiyaa wal gahaa jirtu kanaan dararamaatiin jira hundumaa jira. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaa waan biraatillee godhuu yoo dadhabdan viidiyoo sheer waliif gochuudhaan uummata biraan akka geessan isin gaafannaa qophii odeessaalee OMN keessaa fudhannee gabaabaa kana gurra isin buufna amma xumura qophii keenyaa akkan waliin turtanii fi atleast waa'ee uummata keessanii irratti akka fokus gootan yookaan akka xiyyeeffattanii waa'ee uummata keessaniif sagalee akka taatan jajjabeessinee isin gaafanna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya godina Harargee Lixaatii fi bahaa keessallee beelli babal'aa akka jiruu fi akkasuma ammoo Baalee akkasuma ammoo Gujii fi Booranallee bakka hedduu gaa Oromiyaa keessa beelti hammaataa akka jirtuutu dhagahamatiin jira ragaa qabatamaa OMN guyyaa odeessa guyyaa keessatti kan dabarsaa jiru OMN dhaggeeffadha. Hojii isinii baafna hojii torbee isinii kennina hojii torbee tokko ittiin bashannantan ajanda isinii tochi. Obboleeyyan kiyyaa irra fina sheekotiin haala kanaan TikTok gubbaa galtanii kijibaan waan hin taane sadaqaa kadhatuudhaaf jecha waan hin taane bocolaa jirtan sagalee uummataa dhoksuudhaaf hojjetaa jirtan illee dhaabbadhaa waan kanarraa isiniin jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya warra kana gorsuu danda'uu qabdan uummata keenyaaf jabaadhaa sagalee ta'a. Uummanni keenya yeroo hunda caalaa isin sagalee akka isin taataniif barbaadu yeroo tana kijiba warri OBN fi warri boqqolloo kun asirraa addisoo raggaa faana asirraa albaan kanan dhaggeeffatina rabbii keessanii jaa uummanni keenya dhumaa jira uummata keenyaaf sagalee ta'a jabaadhaa bakka jirtanii. Guulatti imaluun hawaasa gandichaa fi OBN laga maarree guulaaf maarreetti imaluudhaan maarree saree uummanni keenya beelaan dhumaa jira uummata keenyatti hin qoosin saree miidiyaa bulchiinsarraa miti gabaafamaa jiru addisoo raggaadhaa viidiyoo akkanaa kana fiddanii uummataan hin sobina bulchiinsi naannoo sanii uummata dhume uummata beelti fixxe maqaa chaappaa bulchiinsaatiin itti dhiheeti kan ol baasee jiru dhiisaa kijiba uummata irratti ooftan kana dhiisaa uummanni beelaan dhumaa jira waan biraa yoo dhabdan uummataaf sagalee ta'a. Uummata kana lubbuu isaanii baraaruudhaaf hojjedhaa malee kijiba boccanii as gubbatti hoggaa namni cubbuu teessan saaxilee dubbatina gabbaatanii uummata kanaaf yoo yaaddan taate akkas godha uummata kana kadhumaa jiru uummata ilmaan Oromoota kadhumaa jiru moo akka horiin hongee Booranaa sanitti lafarraa duguugame sanitti uummanni illee haa duguugamuu eedanii. Miidiyaan mootummaa miidiyaan biyya sana hundi sa'aatii dheeraa kennuudhaaf qabiyyee hongee 2011 gabaasaati ka turanii bara kana immoo laaltu irra deddeebiin mootummaan Itoophiyaadhaa qamadii export goonaa obbo Addisuu Araggaa odeessaalee keenya na darbeerratti akka kaafne kibba Oromiyaatti namni tokkollee hin duunedha miidiyaan guguddaan addunyaa bakkee gabaasaa jirutti beelli mudatee hin jiru hongeen hin jiru jedhanii ibsuu danda'u waa'ee jarri kun kanaafuu waan baay'ee nama yaaddeessu xiyyeeffannaa argachuu dhabuusaati ummati keenya loon miileenaan lakkaaman biraa dhumanii namni dhumuu sadarkaa xanneedhaan dhumuutti bakka jirutti xiyyeeffannaa dhabuusaati beelli yookiin hongeen miilanaa kun immoo jijjiirama qilleensaa qofa osoo hin taane waraanaa walirra dhufee ol ka'iinsa gatii midhaan nyaataatiin walirra dhufee qaala'insa akka addunyaatti uumamee jira gaagaamni diinagdee akka addunyaatti waliigalatti uumamee jira immoo hundaa ol wanni si yaaddeessu waqtiiwwan roobaa hanga yoona hongeen kun keessa jirtu waqtiiwwan oomishaa harvesting season afraffaa keessa jira waqtii foon aga afurii kana keessatti roobi tokko iyyuu hin turre wanni si yaaddeessu immoo kana caalaa waqtii roobaa shanaffaa ittaanu keessa roobni hin jiraatu akka raagi meteoroloojii agarsiisutti kanaafuu dhumaatiin namaas kabeeladaa duruu dhagna godhate uummati keenya beeladi miileen dhumee jira namnis gara fuulduraatti balaa kana olii jalatti kufuu danda'a. Maal si fakkaate hongee rabbi fidaa hongee rabbi fideen akkamitti mootummaatti gaafatama kileemiin warri kaadireen mootummaa taanaallee taatu ta gandaallee taatu ta maanillee taatu hasiin dhiyeessitu hongee rabbiin fidi akkamitti mootummaa aalataa jalqabirratti hongee rabbiin qoftiin fidne kooziin hongee sababa addunyaan sababa afur dhiyeessiti sababa sun keessa sababi lam sabab namtolcheeti jechuu dandeettaa jechuudha. COVID-19 hongee tan keessa roolii qaba climate change jijjiirama qilleensaa gahee mataa ofii qaba waan sun dabarte hadbiin akka nami gaagaamuuf nami baduuf tolchi conflict waraan rabbiin fide nama fide waraan
nama barcumaa fedhe walloleet gareen lam tawalaatu tabuddeen itti nami jeeftu uummata gaagaatee honga dhufti dandamachuu dhoorte sadarka kanaan nu geette lammeessoo inflation jechuun kufaati diinagdeeti jechuun mootummaan kufaa yoo aangoo qaban diinagdeen kufti dhali namaallee diinagdee suniin gaagaamaa jechuun honga gaafa Afrikaa gaagaa'u jirtuuf hunqaam cufaaf wal qixxe Soomaaliyaa keessatti hongeen himanii Keeniyaa keessatti hongeen himanii hongeen Keeniyaa keessatti dhalatti Ori waan dabarte dhali namaa akkasiin ijjeefti nagarre hin dhageenye response godhe jira mootummaan biyyatti akkuma yeroo gargaraatti irra dubbachaa turu waan qabuun birmatee balaa uumamte namtolchee taate rabbiilleen taate uumamte recognition kenneefi karaa suniin uummatu fitissa ture jechuudha. Soomaaliyaan mootummaa waggaa 20 mootummaan qab gaagaam Oromiyaa keessatti dhaqqabuu jiru in keessummeessine jechuudha. Biltiginnaani badhaadhinnaa jedhanii badhaadhinni baanan deeg ta'ee nam gaagay. Nageennaa jedhanii nageenni waraan ta'ee rakkoo dhali. Soomaal taati maquma kanaanu yaamu maqumayyuu waan irra balleessiteef tanaaf dhossuu wanni itti jechuudha maal jedhanii dudhossanii maal jedhani du'a fayyidhaaf dhossanis laaftaa waan dhossuu hin danda'anii jedhan. Kanaafuu waan dhokachuu danda'atii miti. Hin fayyisu dhuga mammaas dhuga jira. Kun furmaata ta'uu hin danda'u jechuudha biltiginnaan rakkoo Oromiyaa keessa jirtu dhali nama gaagaamuu jira loon miiliyoon 2 tuqa wayii dhumachuu biltiginnaan miiliyoon 1 tuqa jaatti hayyuu amantee jechuudha. Nami duusaa irra deebiin gabaasaa turre uummati jechuu jira jechuudha. Bakki response godhanii waan kanarra deebii kennan daa'ima akkuma nama gujii keessatti argin ebelin dooneen jira qamadii export goona maal export goot uummati keetu beelaan duu jira biyyiti teetu bakkeama biilafa ta'uu jirti mootummaan Abiy Ahmad biyyiti ati bulchuu jirtu beelaa waraanaan hongeen gaagam biyyi lafa cufaan sadarkaadhuma gubbatti argamti beelaan Itoophiyaan tokkoffaa kee jirti internet displays tokkoffaa kee jirti waraanaan tokkoffarra yaamamti badhaadhinni warri nutti odeessu maali jechuudha kanaafuu in salfanneen nam salfachiifteedha maal ta'e warri in ceerreen nam ceersitee waan jedhan sunti jira hongeen tun harka caalu Itoophiyaa keessa jiddu galee kaabaaf kibbaaf jiddu galees biyyatti lix biyyatti baay'ee gaagaa jiraachuu Keeniyaa akka biyyatti turte Soomaaliyaatti kibbaaf jiddu galees dhaa jirti harka caala immoo gara Itoophiyaa yoo kadhumni taate akka concern world wide fund jedhanitti lakkoofsi namoota beelaanii haduu danda'an ageegamoolii jechuudha. Nam diddama du'eedhanii mucaa waan sun odeeffannoon qulqulleeffanne mucaa dhiyootan gujiitti namoota 12 duuquuf qabneer sun konformin goone ujirra gussanii jedhan. Gussite gussubaatti uummati beelaan duu jira maal fitta? Tana bitta gaafinti jira. Hongee kanaan amma lakkoofsi miiliyoona 37 jennu kun irra caalaansaa biyyoota lamaan keessa jira. Somaaliyaa fi Itoophiyaadha. Miiliyoona 7 ka ta'u miliyoona 7 tuqaa 7 ka Itoophiyaa miliyoona 7 tuqaa 2 immoo uummata Somaaliyaati. Kana jechuun uummata hongeedhaan miidhamaa jiru keessaa ka Itoophiyaa immoo bahaa fi kibba Itoophiyaati. Uummanni miiliyoona 7 ta'u kun oolumaa galatti gara parsantii 90 ta'uu danda'a. Ummata Oromiyaa keessa jiraatu jechuudha. Ummata Oromiyaa keessa jiraatu fi ummata naannoo Somaaliyaa keessa jiraatu. Yaa kanarraa kan hafe akka baha Afrikaatti jedhamee hawaamu malee Keeniyaa keessatti mootummaan Keeniyaadhaa rispoondii godhee jira. Rakkoon haga ta'e flood sababa jijjiirama qilleensaa Sudaan keessa akka baha Afrikaatti kan mudate ni jira. Rakkoo guddaan hongee kana wal qabatee ka harkaa qabu ummata Oromiyaa keessa jiraatudha. Beelaan uummata keenya garboomsitee bulchuu bilisignaa yaayuutti fuftee jechuudha dhugaan jirtanu. Mootummaan bilisignaa uummata beelee afaan qabeenyaachuu akka tarsiimootti qabatee ittiin deemaati kan inni jiru tokkoffaa gargaarsuma uummata kanaaf qaamoleen garaagaraa taasisan illee yeroo kaabinoonni isaa dabballoonni isaa dabarsanii gurguratanii fi siyaasaaf itti dhimma bahantu jira gama kan biraatiin birmannaa akka mootummaatti taasisuudhaaf malu uummata kanaaf taasisaa akka hin jirredha kan argaa jiru osoo rakkoo kana ukkaamsuudhaaf tattaafatu Itoophiyaatti loon miiliyoona 2,100 ta'uu dhumuu isaanii concern world wide gabaaseeti kan jiru loon miiliyoona 22 ta'an immoo qarqara dhumaatii irra jiraachuu isaanii concern world wide gabaasa isaa kana keessatti wanti inni eeranii jira kan horiirraa magara kan namaatti ceheeti kan jiru guyyaadhaa gara guyyaatti daa'imman dhumaa jiru akkuma guyyoon jedhe kun gabaasni yerootti nu qaqqabu irratti kan argamu kibba bahaatti baha Oromiyaattis cehee Harargee keessattis rakkoon kun mudataati kan jiru Central Oromiyaa Shawaa bahaa keessa aanaalee akka Fantaalleef Booset keessatti rakkoon kun yeroo dheeraadhaaf deemaa jiraachuudha dhagahaa kan jiru daa'imman du'aa jiru hawwan du'aa jiru maanguddoonni du'aa jiru lakkoofsi kun immoo guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaati kan jiru mootummaan bilisignaa
sirna yookaan murna uummata baraaru osoo hin taane murna uummata beelee afaan qabeenyaatu akka ta'edha kan arguu irratti argamnu. Amma an sanaa olitti kan na yaaddessee jiru baay'ees mootummaa kanarraa abdii hin qabu uummata kana ni baraara jedhee si yaadu. Akka torban darbe namooti dhumanii BBC fi OMN gabaasa akka ture bulchaan godinaa wakkachaa ture obbo Addisuun fa'aa pressure godhanii jechuudha. Haalli kun hedduu nama yaaddessa by the way lakkoofsa namoota miidhamanii ibsuu hin barbaadanii loon numerree lakkoofsa walakkaadhaan hir'isanii kan jaarmiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiran mootummaan naannoo Oromiyaadhaa walakkaadhaan hir'iseeti ka gabaasa loon wanni kun baay'ee nama yaaddessa. Oolee uummati kun international donor dhaabbileen gargaarsa namoomaa ka bakkeewwan garaagaraa jiran uummata kanaaf dhufanii akka hin birmanne uummati ofiisaa akka waliin gargaarre rakkoon tokko hin jiru beelli tokko hin jiru qamadii export gochuudhaaf jedhanii irra deebiin qamadii asaasa tokko daily asaasa jechuun asaasa har'a qotuun eegalle baay'ee high yield qamadii Oromiyaa keessaa asaasa yookiin heexosaadha sadarkaa olaanaa tokkoffaadha kan beekamu. Durumaa qota uummati kun maaltu akka haaraa ta'ee akka haaraatti Oromiyaan qamadii export gooti. Qamadiin kun yoom dhaqqaba uummata baha Oromiyaatiif uummata kibba Oromiyaatiif export miti uummata kana har'a beela oolchuu danda'a kan jedhu. Ittaanee wanni dhufumaadha baay'ee. Beelli kun rakkoo hedduudhaan walirra dhufe akka himaa jirrutti waraanaa walirra dhufe qaaleensa jireenyaatiin walirra dhufe flood bakkeewwan garaagaraatti sababa jijjiirama qilleensaa lolaan irree bakkeewwan garaagaraatti uumamee jira. Konfliktii garaagaraa dabalatee waan dhufeef gara fuulduraatti beelli magaalaa hin dhufa. Finfinneen beela'uu danda'a magaalli guguddoon biyyattii beela'uu danda'an rakkoo kibba Oromiyaa qofa miti beela. Amma beela'uutti hin jiru abbish bitta beelti waluun fakkaatti nami magaala Finfinnee kee waan jiru uummatni daawwachuu jirtan kabii kee jirtan nami cufti maatii achi hin qabnan beenna bitta kutaan Itoophiyaa nami hin beelan hin jiru yoo mam kaadiree hin ta'in yoo 4 kiiloo hin ta'in yoo bakka saamichaa nami kan jiraatin inum beelofta khaani ajanda kan keessa baana gujii keessatti deddeebiin bulchiisi waakkachuu jira addisuu araggaafaa waakkatanii ooben bobbaasin erguu jiranii dabalataan malee namoota 20 hammaanumtan ergame kuno xalayaa gubbaan argitanii maqaan namoota mallattoo chaappaa waliin jira jechuu taadha dubbii wanti jira waan fakkaatu meeqa argisiifna daawwattoota keenyattis egaa dhimmi kun xiyyeeffannoo haa argatu jenna callisni kun haa ga'u uummanni dhumaa jira beelaanii horiin harkatti dhumtee jirti daa'imman harkatti dhumaa jira. Uummanni buqqa'uudhaaf dirqameeti kan jiru bakka buqqeettis birmannaa dhabeeti kan jiru dhimmi kun xiyyeeffannoo addaa barbaada jenna irra deebine.